kaayee baaseera garbuu kana yaa akkamitti netta warrattan yeroo naqus nitti agarsiisa bukeessuu isaarraa kaase waan hunda isaas nitti agarsiisa waaqayyo jedhee akaayii isaa kun akkanatti akaayee baasee hin jira jechuudha. Akkuma argitan eelee sin jiran xumurre gaadha mucaate kamaal gooture mana keessa illee olii gadi fiigaan hojjedhaa kun xas-xasiin godhe malee akkuma nama garbuusaa nyaatu kun akaayii masaa fakkaata bakka taffaganiitu maal jedhanii kun bareedaa jechuudha. Akkanatti hin jaalladha malee isa ciincesanii hedduu saree gurraatti godhatana hin jaalladhu ani. Obboleewwan kiyya nageenya gooftaa isin haa baay'atu akkam jirtu. Fayyum nagaa keessa nama obboleettiin keessa jira galata waaqayyo. Warreen addisiitti jirtan sabiskiraabii nu godha warreen turtan nu daawwadhaa asirraan immoo maal jedha beektu marqaa misaa taa'ee marqaan jechuu dandeessu dhugaa dubbachuudhaafi. Goommadhee biddeen boran toshaa keessumaa wayis bornatti dhufa waan ta'eef dammoo qodaa kiyammuun tilmaamtu sila tilmaamni keessan badaadha. Qodaatti naqee hidhee waan hin kaayifan kanaan fayyadame bistaadha. Asitti naqee kaawwadhe daakuu marqaa. Misaan hojjedha dhugaa waaqayyo dubbachuudhaafi. Soorsaan koosumaa taataa hin qabu hin cinni kamiina marqaa nyaachiftaattanii obboleewwan koo nageenya gooftaa Yesuus ni haa baay'atanii jira obboleettiin keessan kophaan ta'e malee misaas hojjechaan akaayii kanas jalaa baafadhee ayyaanaa fi maaliif hanganannaa ayyaanni ga'e booda girri ayyaana biraa booda irra maaltu na geesse maaltu na dhibe amma waan hunduma ishee jalaa baafadhee qaqqaraa dadheetan daaskisuushiis hidhadhee qodaa kootti naqadhee kaadhee taragaagahee gaafa ayyaanaa koo hojjetadha naqadha malee isa amma kaanii amma ciincessanii kasaluma kana fakkeessanii kasaluma mandajaa kanarra jiru fakkeessanii ammuma kee ashaaranii ammuma kee bishaan daffaatti naqanii daffisanii ammuma dhaqanii kee hagan naqanii isa dhimmuudhumuu jedhan sana dhugan hin jaalladhu dhugaa dubbachuuf soorsaan isa san jaallatu kun dhiifama naa godhaa ka maal gochuun nan dadhabe isa akkanaa jaallanna nuyi waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u baga jiraattan isiniin jecha isti warreen haddisii sabiskiraabii godha warreen turtan laayikii nu tuqaa nu daawwadha asitti immoo misaan ga'u ga'eera dhugaa waaqayyo biddeen boruma ganaman toshaa qorqeessummaa wayisiin dhufaa waaqayyo yoo jedhe biyya fagoo warraa dhufti amma maal godha beektu wayin ganaman toshaa wayin galgalan toshaa isa waaqayyootu beeka kanaaf ammoo gati marqaan hojjedha jechuudha. Isti gingishee deebi'uu laata ammoo nammoo tilmaamni keessan badaadha ammoo nama tilmaamtu harka tokkoon hojjettettani. Mashkaalaa kiyya laalina ishii mashkaalaa hin jenne okkee mashkaalaa hin jedhe gingishaa koon laalina ammoo. Argitanii gingishee toon hin xumuriin baalukkaa maaliif dawwalaara misaadhaaf dawwalaara kunu argitanii. Waayya soorta. Misaan gahaa jira kootta ishii hojjechaa jira. Jira wanni nyaattu kootta. Kana kalaadha dhirsa gaarii waan isin yaakin. Ani siminaanu bishee sinee misaa iyyuu ashaaroyyuu akaayii kana wanti muranne maal jedha soorsaan keessa maala fidee dhufa. Beekan addaan kute immoo sheebii nama qabsiisu silaa beekan addaan kute waan jedhu dhageessanii dhugaa waaqayyo maal fideen dhufa. Misaan hin qaqqabne waanoo maal fidee dhufa. Akka nagaa waaqayyo nama jaallatu jaarsa gaarii akkanatti hoogan. Jaarsa hoogan abbaa warraa waaw. My habibi waddaalloo shii ba'unat. Isin naajajaa fi miti ani kana jechaa jiru bataan bitan jaalladha waaqayyo umurii isaa naaf haa dheeressu dhugaa dubbachuudhaafi maaliif fidee dhufaan kun yeroo hundumaa afaan kee hin bu'u maal akka ta'e hin beeku immoo hinaaftanii immoo akkana ilaa hin qabmaanne soorsiyee sanitti hin kennu bishaan taffaa jira har'a immoo attamitti nyaata kanaan hojjetta jechuu dandeessu marqaa kana talbaan hojjechuun barbaade beektu. Akkamitti akkan hojjedhu immoo na tilmaama ammoo marqaaf talbaa walitti taa'ii hanchi jaartii boosaa nan hin jedhin jaartiin keessan bareeduudha dhugaa dubbachuuf boosaa miti daakuu gingishee walitti deebina amsoo soorii daakuu gingishee ka'e ijoo isinitti immoo ituun daakuu gingishaa jiru sokkeettiiwwan minaaminiin jira dhugaa dubbachuudhaafi maal akka ta'e hin beeku gingishaa ka'e nazaruu barbaade waan isaan wallaalee dhugaa isiniin jechaa jira. Kanaaf daakuu gingishadhee ka'ee talbaadhaan immoo attamitti marqaa marqita yaa habiibti aannanii dhadhaadhaan malee jechuu dandeessu. Amsoo soorii dhadhaan isin jira. Waan appitaayitii nama fudhate yookaan immoo namni tokko waanuma akkuma immoo haasaatti yookaan immoo dhugaa dubbachuu fi akkuma itti toletti waa hojjeta tarii immoo namni hin beekne san jalaa barachuun barbaachisaadha dee yaada. Kuni marqaa dhuma haati miitii godhadhuuni misaarraa hojjechuuf maaliif ganaa midhaan biraa bisheessuun sa'aatinatti fudhata. Akkas isiniin jedha. Mee talbaa kana akkamitti akkani daakuu daakee isinitti agarsiisa. Akaayeen ka'e jechuudha amma kana kee haguuree akaayeen ka'e.
Buna maashinii keessaa naqachuutti ture dhiifama naa goraa maal immoo nutti agarsiifti jettanii immoo warreen na jibbitan jiraachuu dandeessu warreen na jaallattan immoo jiraachuu dandeessu warreen mana dhiphoo akkasii keessa fataa jettan immoo jiraachuu dandeessu ani cannaqamu manni dhiphattee waa guddattee shishi maaliif maarqadhe gaafa du'anu saatinii nama dhiphoodha saatinii meetira 3 laftu ishii xiqqoodha ani intalli keessan kakanaa mee nan akaawwadheera nan daakee maalitti dabalee misaa kan qopheessaa jiru mee walumaan aadaawwan nu laata yoo hin danda'e viidiyoo kana amma dhumaatti isin waraabee dhugaa dubbachuudhaaf na waraaba yoo hin dadhabe immoo addaan kuttus nan danda'a lamallee ittiin deebi'uu baazawwe sinsalachuu hin danda'a istii daakee walitti deebina maashinii bunaattan taaka. Jaarsan jaalladhu namarraa dhashaa namarraa gashaa yoon jedhamu na arrabsitu maalin godha gaa habiibochi. Jaarsatti hin kennu namarraa dhashaa namarraa gashaa maaliif intala baa kana fayyadamuu kan barbaade beektu maaliif ammisaa biddeen bitee waxii hojjechuu dhiise beektu baazawwee kunniin irraan eelaa tabalaashuunaan kan itti jijjiirsifadhe mana ogeessaa geesse talbaa kanaas ngurraachessite maalishoo ta'e jechuu dandeessu ngurraachofne barriin gadi cufee jira kan isinitti dukkanaa'e aboo kiyya zimmi adi xumuradhe argitanii kana kiyaan gingishaa jechuudha gingisheedanii amma fayyadame yoo waaqayyo na gargaare akkuma walii galle amma minaasaa bisheesse ofiin kaabiraa keetti mul'achuu dhiisallee malee as baasutti isinitti agarsiisu nan yaala dhugaa dubbachuuf abbaan barbaadan laayikii tuqaa abbaan barbaadan ilaala irraa fayyadamtu biyya keettoo galle dirqama biddeen bichaa nyaachuu dirqama immoo bakka waan gatii gurguddaan binne fayyadamu bichaa miti waan baay'eetu jira jechuudha gatii fayyadamansaa yoo nataazabu barbaadan abbaan narraa hubachuu barbaadan hin laaltu abbaan immoo lakki intala tashoomaa silaallu jettana darbuu dandeessu fiqir abbaan narraa laaltanii waa barbaadan hin bartu abbaan diddan immoo niiftu soorta goosh baga dhabde koomni kana irraa naana gidugaa rabbii goosh sin jaaladha soorti yeekoo kottu kana irraa baasaa maqaa xumuradheera eelleerra makkana naqadhare maal fidee rufattaa miti ergamaa mee harka dhugaa dhufanii maal fidee rufa waan jedhu si guba hoo kanaan baase bakka baga dhuftee immoo gootaa koo bo'aa jira soorta bareechaa kaayiraa dhugaa boodan kee haguura abshir rakkoon hin jirus sin jaalladhaanii nagaa gaafadhu dhugaa viidiyoo waraabana jechaadha akkamitti kana kaa'e itti agarsiisa. Nagara sila kami anak tak kaya wajib tak. Mungkin kami kata jamare dah. Kau muda kau buat. Nagara ada user aku. Ayah nak kopi ayah nak terus. Nama mana jenis? Masuk dari gua kan tu bisesi. Isi kan rana baste. Mona kau tu lebih bakal. Bakal sorsan aku rana baste na tu mure. Merti dah mesti sors. Baredu nak kaya mesti. Buat. Gua jinanin jatuh re. Kanaafuu nagaa gaafattee taari soorsa kamti kaameraa sitti mul'ataa hin jiru. Kaameraa baneen jira garuu sitti mul'isaa hin jiru. Nagaa gaafattee akkan gobisii ta'e kanatti himtee dhugaa akkana shaaraa jiru akkana jechaa jiru. Dubbaa dhugaa geetaa banamee jira. Gara mucaa irratti ni jii. Narrabanamera jibatu narrabanamera Nagaa akkam jirtu si fayyaadha nagamta kabajamtoota maatii jaalalaa si warri nagaa taatan akkam jirtu jedhe sa'aatii jaha walakkaarra amma sa'aatii kuni sa'aatii misaan hin jiru jette ati moo'eera akkana jette kanaaf hojiirran ture kanaaf nama barbaadadhu naan jette kanaaf warri lafa jirtan laayik godha warri lafa jirtan laayikii godha sabskiraayib godha kanaaf keessa na dubbisa bilbilli koo duwwaa sagalii duwwaa sagalii 0000000 sagalii isinin rakkoon qabu keessa na dubbisaan jedha kanaaf isini baay'ee sin jaalladha isinan kabaja bareeddota koo goontota koo walitti deebina viidiyoo kana ilaala. Kunoo marqaan keenya irraa beeman baane resoorsaati illee misaan hin jiruttee maqaa balleessite.
Taate yame akada ballu. Soorta dhugaa kaamera baneen jira bara. Yelloo dabali. Wayyo dudda. Wani naaginu. Yabi gogogo. Yali dawala. Kangirna dana. Yajuuti gala. Illee kanaan nyaadhu garuu soorta siifan kanaan godha. Soorta kaameraan beebanaadha dhugaa rabbi. Soorta kunoo bahee kanaan nyaatamoo talbaadhaan nyaatareet. Soorti xinnaa taa'edha. Xinnaatu guyyaadha waan ta'eef si gubuu danda'a. Maal kun maqaadhumaan si qammasiisuu kana dura waan nan jedhan beektaa miti. Maan shukkaadhaan akkatti dhiira nyaachiftadha. Dhiirri sirriitti dhuguu qaba malee maankaadhaani. Maankaa mukaasa kan aadaatiin naan ijaajjebe. Anganaadatiin jedhani. Wayyo soortee duddi koona jettee dhugaa rabbi. Anganaadatiin jedhani. Goddaa kana anganaadatiin. Goddaa kana anganaadatiin. Ini ina kaayii kaameraan banaadha dhugaa gooftaa. Wayyo haadha koo. Soorta ani talbaadhaan nyaadhaa barbaadde sadii sanaan nyaata. Maan ta'uu kana naa buqqiftee mucaa dhiiftee mucaan maan ta'a? Mucaan fuullisa badaa jira. Maal ta'e? Waan baay'een gaafishaan xiqqeessa. Lakki baasuu xiqqeessee tan malee baay'een barbaanne jechuun. Anchi yaada basmaa akka bootti si waraanamu. Maal? Qeessi mucaa. Dhugaadha. Akka eebootitti maqaa gooftaa. Qoy kana nan qoraafi. Talbaa kanatti naqe shunkurtii fi shunkurtii adii fi zinjibilaa fi qaaraatti godhaa jechuudha. Akkatti hin barbaade. Oolsi deebisee oota. Nama tokkotti nama baay'een arrabsiin jedhan dhuguma jedhanilleedha. Oolla deebise immoo oolla deebisu qaan waan qulqullinaan hojjedhu. Nama baay'een arrabsiin nama baay'ee dubbate. Jechuun natu dogoggora godhe. Abbaattiin akkana jettanii nan beeka komintii ishee ebaluu ishee waan ta'e anatu balleesse dhiifama naa godhan. Akkasin jedhee aariidhaan jechuun hin qabu amma nan dogoggore jechuudha. Soorii ishee obboleewwan kiyya soorii. Achuma seenaa goroosarii. Warra gaashee korraa dhaqaa. Yoo argatan gaa goroosarii seenuu isaanii. Kana maaliin godhanii soorsaa kan toliin makeetanii. Sana booda maaliin godha? Talbaa kana dhugaa dubbachuuf soorsee ganama yoo dhuganii ee jedha. Namaati gaariidha. Dhugaa waaqaa mirxiidha dhan. Duratti beektaa ollaa maaziriin jiru jarri wayi. Ati manaasaa dhugaa waaqa ganama hojjetteeti biqiqoo tokko kennitiif. Mukuma duddi akka. Dhuguma siin jedha. Intumti mooyyeen qaban immoo mana keenyatti dhuftee tumti mana maaziriitti nan argaa yeroo sana. Ani garuu waa xiqqoodha innas maalan beekaree sadarkaa sarara kanarra nan ga'an seenee waaqayyo guddaadha waan dhumaaf. Baay'isinaan jettee fayyadamtu ati. Inturte yoo wanni kutti minyaa ikoo nyaata minyaa baay'ee marqaa jiru. Kana irra waan hojjedhee beekuufanii ammallee miti isin sobuu tureera mana keenyatti. Kan ammoo bishaan labiidhaan xiqqoo ishee lab godhee jetaan bishaan labii nuu furdisa waan ta'eef kana dheekan. Soorta waan naata feega. Ashaboo manitti naqe. Ani xumura bakka kun akkana goonee bishaan ho'aadhaan rukunnee fayyadamuu hin dandeenya. Biddeenillee itti fakkaannee yoo barbaanne immoo akkatti dhugnee illee jechuudha beekaa furdise. Marqaa wajjin nyaachuudha waan ta'eefanii. Kanaafuu sin jaalladha warri immoo waaqoo barattanii ilaala warri diddan immoo maal haa ta'an? Warri diddan immoo sirra haa baratan. Na arrabsuu dhiisanii narraa baratanii warri kaanii. Waa hin qabdi lakki niitiin godhugaa. Dhugaadhi. Waa hin qabdi. Iddoo tarabbeessaan jirtu solayee san kaaree minaan. Kana naafuu dhiqaa soorsa. Wayin immoo soorsa ni laagalabatamnaa wal lolla dhugaa rabbitti dadhabaa oolee. Eeywaa ta'e. Kunoo bakka dhiyaatee jira marqaan abbaan barbaade waan fedhee nyaachuu. Ni danda'am soorsa. Annaa bawaa mira. Mudaan kun bakka tottolaa ta'e mudaan kun bakka biqinnaa bada mudaan kun. Maal guddina dhukkubee bara. Lafa godhiitii mucaa. Ni jedhe. Anu sirraa fuudheen baada kaameraa hin xumurraa. Wayin immoo qoy. Nyaatamu. Galata kee Kamera keerta. Geetaa baneen jira. Galata kee gooftaa Yesuus nyaata kan nuuf eebbisi. Ameen. Ulfina kee akka dhaaban nu gargaari. Warra kana dhabanii
kanarratti kufanii jiraniif ati gootaraa kee keessaa isaaniif kenni. Ameen. Warra rakkatan hundumaa gargaari. Ameen. Nu immoo coggaarraa keenya dhiiga keenyatti nu dabali. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Yaa nyaatamu haa nyaatamu. Haasa rakkoon qabu. Jennuu kun jechuun. Abeet. Isti maalirraa hojjetame amma kun? Dhugaa akka kun haximiitiidhuma dhugaa arbachuuf kan inni harka kee dabadhu. Qedima dubartii gurfataa miti de? Maa dhiisee tana gushoo. Kam walii kamuu? Minaan egaa. Maalum nyaadhu dhugaa waaqayyo soorsa. Haa nyaatamu dhugaa kottaa nyaadha. Mucaan maadha mana nyaadha mukaamiraa waraabare amma. Maalidhaa? Ara na gushime. Mara hodhoo ijoollee kana naa go'a. Laaki dhugaa nama huna gushee tokkicha natti minyaaye. Fidime. Haa fidi dhugaa goofne dura dhalaa bichaa nan gushituu dee. Wow. Maal miyaa soorsa dhugaa waaqayyo. Akkami dhugaa meeshaa naan immoo fudhadhu laaleeti. Isti asumarraan istaayitii namaa kennuu hin beektu biraankii ta'uu hin dandeessu. Waa'ee najajisiin jedhamti quumna gara. Ofuma kee gushadhuuti isa kophaa. Xaamii isaanii natti miiti. Waan hundi nama dabbaru jira hojii koo kee dhugaa waaqayyo. Maanni haleluuyaa jechuudhaaf mooree minaa irraa kaate. በጣም ይመቻል። በጣም Maaltu Aamti waan qabna hojjechina tokko. dhugaa waaqaa akkamanoo. Dubartii bareeddii bareedduu. Quumna gara qalbii miti dhugaa waaqa. Dhugaa dhiga. Yemirre Yamirreeshin ottee bee amaarfa keessirreeffadhu. yemirre. Hindi himattee. Ara isa gushadhu kaameraa dhaabee nyaadha. Galatoome. Baay'ee kana nyaachu sirra jira. Ixaan huddoo aan jedhani hudduu awwu sirra jira. Misaa bareeduun hojjedheere. Dhugaa. Darbaadha moo kamiin naffaa? Lama saatu hin deemu miila qaba. Koottaa nyaadhaa qabaleewwan kiyya. Hin gojoma garuu soorii. Haa gojomaani. Waaqayyo sinaa eebbisu. Mooraa keessa naa eebbisu. Ameen. Horii keessa naa eebbisu. Ameen. Waan nyaattan hin dhabinaadha. Ameen. Miqanyaan keessan minaa naa nyaatu. Ameen. Miqanyaan keessan nagaa nyaatini. Ameen. Miqanyaan keessan nagaa argatu. Nyaatanii raafu. Irraa haafuu fi Maaddii isaanii guutuu haa ta'u. miqanyummaan keessa haafu. Kanaaf. Itiyaan marga haa lalistu. Ameen. Ijoolleen biyya Arabaa jiran haa eebbifamanii. Dhugaa waaqayyoo eebbifamanii. Waaqumti dafqa isaanitti ija haa godhu. Ameen. Amantaa kam haa ta'u. Musliima haa ta'ani. Ortodoksii haa ta'ani. Waaqeffata haa ta'ani. Pheenxee haa ta'ani. Waanumatti dafqa. Fayyaa isaanii haa kennu. Itti dadhaban waaqni isaaniif haa eebbisu. Isa haa eebbisuufi garuu dursa fayyaa isaanii haa kennu waaqayyo. Allaan isaanii haa eebbisu. Ameen. Ana eebbisa harta moo keessa isaan eebbisa harta. Nuyis akkamatti warra viidiyoo waraabee nu daawwatan. Warra televezyiiniin bahee mul'atan. Abiddata. Sabskiraayib godhanii. Sabskiraayib kana lakkii jabeessii jedhi soorsatii fayya. Laayikii godhanii. Kaleecha laayikii 1,000 godhannan. Namni 100. Namni 100 godhe har'a immoo 1,000 haa godhu. Borummoo. Walaa jechuun sirriitti godhu. Sii marga laa sii marga. Isaa muti kaayee. Sii marga. Afaan nan dogoggorsiisee. Ani nama guddaadha. Sii marga soorsa. Ani nama guddaadha. Maafin dogoggoruu hin barbaadu. Isaa. Yeroo. Ananja. Itti guutan. Yeroo. Dhugaa dubbatanii. Qajeelummaa yeroo dhugaa dubbatanii yeroo lafatti namatti lixa bulanii. Dhugaa dubbatanii iddootti namatti lixxe. Baay'ee waaqni ijoolluma keenya la. Olaa baasu. Lafa rakkina madaabii marakkistu madaabii moo ibidda. Madaabii jettee bara madaamii jedhime. Madaabii moo isaan gubdu. Madaa kan isaanitti taate. Wayii soorsanan dadhabsiisin. Yoo barbaadde hiikeecha ari'ee isaan itti agalan. Nambalee warri madaamii isaanii jaallatan tokko immoo hin jiru dhiisi. Warri jaallatan hin jenne warri gubdu halkanii guyyaa maaraftaa maaliif silkii haasoftaa hin qulqulloofne itti dawwaltaa maa jaarsa keetti dawwaltaa maa jaalallee keetti dawwaltaa warri jedhanii hin dabartuuf isa. Mucaan akka ajaa'ibaatti si dhaggeeffata arbaniite. Yaa waaqatumti ijoollee keenya harka gaagaamu.
dhuguma yaa Waaqa ati dafquma isaanii warra dhirsa ta'ee jalaa nyaatee dubartii biraa bira dhaqee jalaa cafacafee jalaa nyaatu nyaataarraa ka. Ameen amma midhaan quufneerra midhaan asii haa ka'u gangaa. Yeroo biraa eebbista. Ani biraa immoo sirriitti marga qabadhee wangeela qabadhee aannan as keenye aannan qabadhee dhufne garbuu qabadhee. garbuun immoo jana kaa'eef immoo garbuu waa'ee garbuutti odeessuudhaaf immoo. Kanaadha siran jaalladha warri jaallattan immoo achumaan Laayikii tuqaa. laayikii tuqa. Garuu nuyi kan nyaatu nuyi kan hojjetatu yaa waanuma biyya ofii keessa jiru alaalanii mattaa bashannanan jechuun Kanuma kan hin beekne jira ka kanuma karatti marqate karumatti shunkurtuma kanatti muran harka kan muran meeqa jira. Kanaafuu bakka Kanaaf irraa hafeera kottaa irraa jira mana keenyaa. Waaqayyo Waan faa isin galatu. eebbisu fayyaa nu ta'a oduu isinitti hin baay'ifnu oduu durii Haara soorata dadhabaan jiran gaa bakkaadha gadi guuri. gadi guurii. Gaadhan dadhabe. Daawiti qoyyaa jedhaa. Bakka isin jaallanna nagaan nu dura waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna.